Ittaansuudhaan gaazexeessitoota jajjaboo miidiyaa afaan Oromoo ammayyeessuudhaan yeroo har'aa kanatti immoo uummata keenya afaan kana seenaa isaa irratti quuqama isaa eenyummaa isaa irratti warra akka biiftuutti waa'ee saba kanaa ibsaa dubbachaa jiran afaan kana dagaagsuu irratti gumaacha olaanaa ba'achaa jiran isaan yerootti galateeffannoo ta'a. Namni badhaasa kana nuuf kennu nama yeroo jalqabaatiif fiilmii afaan Oromoo ija nuu bane gaazexeessaaf barreessaa fiilmii Abrahaam Jaallataa yookaan Abrahaam Eelaa gara kanatti nafeera. Abrahaam Jaallataa abbaa Reedabisiiti. Kuni ilmuma Oromooti. Middle East keessaa kan dhufe miti jechuudha. Asuma dachee Oromiyaa keessatti kan dhalateedha. Urjii waltajjii Oromooti. Rasaasa jechootaan garaa namaa wakaggooti. Balbala namaatii hanga miidiyaa hawaasaa akkasumas hanga foddaa TV'tti guyyaatti namni afaan Oromoo dhaga'u kan sagalee ishee hin dhagayin oolu hin jiru. Mana nama hundaa bilbila nama hundaa keessatti jabina hojii ishee kanaan goonfamtee akka ishee dhageenyu nu gootetti. Ajab miidhagina sagaleef sansakaa jechoota ishee. Haadha kennaa hedduuti. Sodaani sodaachifti. Waltajjiin gurguddaan guddina ishee lallabu. Afaan Oromoo karaa foddaa TV dhaabbii fi miidhagina dhuunfaa isheen dabalameen jechoota walitti ijaaramaniin qalbii namaa buddee dhangaarraa haga safuu seeraa ammaatti ijaarsa miidiyaa afaan Oromoo ammayyeessuu keessatti shoorri ishee fuula jajjaboota shamarran Oromoo keessatti seenaa jalqabaaf dhumaa keessatti waa'ee mashee dubbata. Gaazexeessituu Zinnaash Olaanii. Gaazexeessituu Zinnaash Olaanii akka carraa ta'ee har'aa sababa baay'ina hojiitiin asitti hin argamne namni kennaa kana isheedhaaf qabu gara kanatti iddoo jirti. Galatoomii bakka jirtutti hedduu si galateeffanna Zinnaash. Seenaan ishee umurii gabaabaa kanatti himameen dhumu. Adeemsi isheen deemte fagoodha. Isa kam himnee isa kam dhiifna? Barreessituudha. Gaazexeessituudha, haadha maatiitii, barattuudha. Ogeettii beeksisaati. Warqee durbaa kan cichoominni ishee warqeeti. Dubbiin ishee akka dammaa arraba namaatti bu'eetti mi'aa'a. Kulli ogummaaf qabiyyeen ogummaan ijaaraman barootaaf addunyaa miidiyaa Oromoo keessatti shamara guddaa xiqqaan naamusa isheef jajuu ta'uu dandeesseetti. Intalli warra faajjii dirree qabbanaaf jaalalaa Harargee magaalaa Baabilleetti dhalatte kun xinnummaa isheetii hagarraatti balbala ogummaarraa ija ishee hin buqqisne. Barnoota ishee sansakkaa eegdeen qananiin xumuruun aadaa haadhi ishee gudunfiteef ta'uu hojiileen ishee afaan baasanii dubbatu. Afaan Sumaalii, afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan haadha ishee afaan Oromootiin sagantaalee gurra namaaf soora ta'an loqoda ishee sammuu namaa keessaa kirrisaniin qopheessuun jaallatamummaa horatteetti. ETV, OBN, Raadiyoo Harar, Maltiimiidiyaa garaagaraa, waajjira mootummaa, beeksisaaleen gurguddaa, hojiilee isheen haqaa, waldaalee ogummaa garaagaraaf hojiilee aartii isheen keessaa qooda hin qabne, nyaata soogidda hin qabne haga fakkaatutti turan. Haadha dhiiraatii, haadha firaati. Isheen qabiyyee miidiyaa Oromoo ammayyeessuu keessatti shoora gaazexeessitoota Oromoo buleeyyiin walqixa yoo jenne hin arbeessine. Gaazexeessituun kun Harashet Tafarraa haadha Maayaashoo humna gaazexeessitoota shamarran Oromoo fakkeenya ta'uu kuufattee kan jirtu haadha ilmaaniif haadha ogummaa danuuti. Badhaafamtuu qabiyyee miidhagaa miidiyaa Oromoo fooyyessuuf gaazexeessituu shoora taphatteedha. Kabaja guddaatiin gara waltajjiitti ishee afeerra. Haadha Maayaashoo Harashet hedduu si galateeffannaa.
Dream Journalism Center kana caalaa jabaadhu fakkeenyummaan kee kana caalaa hadagaagu siin jedhee jira ulfaadhu. Duumessa rincicaa haalota dukkaneessu walakkaadha. Biiftuu dukkana ifa fakkaatu golgoleessaa balleessu golgoleessaa duumessa sana waan kaleessaa yaadachaa har'as hojii seenaa hojjetanii abdii boriif karraa dhalootatti kenneen argisiisan jajjaboo ilmaan sabaa warra ogummaan mataa isaan qaree golgaa miidiyaa Oromoo irra ture qabiyyee haaraan fottoksanii miidiyaan afaan Oromoo bashannanuun akka danda'amuu fi qabiyyee barnootaatiin dhangaa ayyaana humna akka qabaatu warra godhan jechootattiin jajaa katabnu dhabnus har'aa jajaa isaan galateeffachuudhaaf as jirra. Isaan dukkana keessatti ibsaa ta'uu yaalanii milkaa'ina nuti mirkaneessinu fidaniiru. Imalli miidhagina hojii isaanii dhalootaaf dirree barnootaati. Kanan qate guutee kan guutuu itti fufsiisuu fi imaanaa haareffataa isaan kun miidiyaalee wal harkaa fuudhanii dhimma itti ba'an saba ija guuchisuuf dafqa ogummaa xuruurfatan har'a maqaa isaanii akka jajnuuf sababa nuuf ta'anii jiru. Isaan kana wal duraa duubaan waamna. Hojiin isaanii qabiyyee miidiyaa Oromoo ammayyeessuuf Dream Journalism Award galata guddaa isaaniif galchaa guyyaa har'aa kana isaan galateeffachuu jaallanna. Isaan kun eenyu fa'i? Obbo Isaayyaas Hordofaati. Eeloo kabajaan teessoo isaatti naa deebisaa. Isaaniin immoo gara kanatti naa simadhaa. Galatooma kanattaan suudhaan namooti nuti isaan galateeffachuu jaallannu Dream Journalismin namoota inni beekamtii kennuu fi barbaadu miidiyaa Oromoo ammayyeessuu keessatti warra qooda guddaa ba'an Makkoo Bilii Maltiimiidiyaa Tamraat Addaamu Makkoo Bilii Maltiimiidiyaa galatooma isaaniin jenna. Riitaa Taaddala kabaja guddaatiin gara kanatti na afeera. Riitaa Taaddala Gullallee Show Qaroo Taammanaa goota waltajjii geggeessuudhaan biyya kana keessatti yeroo hundumaa waltajjii irraa bookkisu sagaleen isaa nama mararu hedduu si galateeffannaa. Itti aansuudhaan yeroo ammaa kana keessatti ETV afaan Oromoo irratti sagantaa hawwataa fi bu'aarsaa ta'e namoota dhokatanii gola jiran as baasuudhaan namoota baay'ee jajjabootaan nu beeksisuudhaan hojjechaa kan jiru Gammadaa Show gara kanatti na afeera. Gammadaa Show Gammadaa Olaanaa gara kanatti afeerra. Eenyuma kana waggaa tokkoffaa isaa kabajate galatoomii gamme kana caalaa akka jabaattu siif hawwinaa jabaadhu siin jenna. Hayyee itti aansuudhaan kanan dura sagantaa isaa alaalatti biyyaan baatti kan beeknu har'ammoo asuma gidduu kan jiru wiirtuu miidiyaa isaatiin Qaanqee Show Habtaamuun Lamu Abbaa Gingilcha Qaanqee Show galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Oromiyaa LBN irratti qophii walaa barruutiin dubartootaaf fakkeenya guddaa kan taatu sagantaa isheen jaallatama guddaa kan qabdu hojii tola ooltummaa adda addaa miidiyaa hawaasaa irratti hojjechuudhaan namoota baay'eef mana kan ijaarte akkasumas immoo namoota baay'eef sagalee kan taatu dubartoota baay'eetii fi karaa ogummaa kanaatiin fakkeenyummaa kan qabdu Masarat Dhaabaa namni bakka bu'ee fuudhuuf yoo jiraate namni tokko
Ayyee masarat dhaabaa gaazexeessaan boqonnaan qabu kanaaf har'a baay'ee isaanii argamuu hin dandeenye. Ulfaadhaa kabajamaa isaaniin jenna gara teessoo isaaniitti obbo Isaayyaasiin nu deebisa. Obbo Isaayyaasiin teessoo isaaniitti nu deebisa. Kanatti aansuudhaan obbo Inseenee Makuriyaan gara kanatti afeera. Obbo Inseeneen gara kanatti afeera. Obbo Inseenee kabaja guddaatiin gara kanatti na afeera. Badhaasa nuti kanatti fufnee laannu badhaasa bara baraa warra lubbuun darban yerootti isaan yaadannu ta'a. Dhaabbilee leenjii afaan Oromoo leenjisuudhaan ogummaa kana babal'isan yerootti isaan yaadannu ta'a. Kanaaf yeroo kana isaaniinan waama. Oromiyaa Art Institute jalqaba irratti diriin joornaalizim isaan galateeffachuu barbaada, beekamtii laachuuf barbaada. Oromiyaa Art Institute namni tokko dhufaa jira, hamilee keessan naa dabala. Itti aansuudhaan Harmony Arts Institute ogummaa sinematografii akkasumas immoo ogummaa gaazexeessummaatiin dhaabbata leenjii kennuudha. Galatoomaa isaaniin jenna. Ulfaadhaa isaaniin jenna. Itti fufuudhaan Abbaalataa Acting Academy, Abbaalataa Acting Academy Leencoo, Abbaalataa Acting Academy tiif namni badhaasa kennu, badhaasa kana namni fuudhu barattootas jira fakkaata, anumtu fuudhuuf hin danda'a jettee jirti. Itti aansuudhaan Dungoo Arts Promotion, Dungoo Arts Promotion, Dungoo Arts Promotion hojii tiyaatiraa nama hawwatu dhandhama gaarii qabu dhiyeessuudhaan warra industirii aartii Oromoo keessatti gumaacha olaanaa gumaachaa jiranidha. Hedduu isaan galateeffanna. Ulfaadhaa galatoomaa isaaniin jechuu jaallanna.